Are you happy? Ati gammadaadha? No, I am sad. Lakki, gaddeera. Why are you sad? Maaliif gaddite? Because I lost my dog. Saree koo waanan dhabeef. Do you like pizza? Piizzaa ni jaalattaa? No, I dislike pizza. Lakki, piizzaa hin jaalladhu. Why do you dislike pizza? Maaliif piizzaa hin jaalanne? Because it makes me feel sick. Miirri dhukkubbii akkanatti dhagahamu waan na godhu. Is your house big? Manni kee guddaadhaa? No, it's small. Lakki, xinnaadha. Why is it small? Maaliif xiqqaa ta'e? Because I prefer a cozy space. Iddoon namatti tolu waan natti mijatuufi. Do you like hot weather? Haala qilleensaa ho'aa ni jaalattaa? No, I prefer cold weather. Lakki, haala qilleensaa qorraan filadha. Why do you prefer cold weather? Maaliif haala qilleensaa qorraa filatta? Because I can't tolerate heat. Ho'a obsuu waan hin dandeenyeefi. Is it fast? Saffisaadhaa? No, it's very slow. Lakki, baay'ee ribaadha. Why is it so slow? Maaliif baay'ee ribaa ta'e? Because it doesn't have enough power. Humna gahaa ta'e waan hin qabneefi. Are they rich? Isaan dureeyyiidhaa? No, they're poor. Lakki, isaan hiyyeessa. Why are they poor? Maaliif isaan hiyyeessa ta'an? Because they don't have a job. Hojii waan hin qabneefi. Is this place beautiful? Iddoon kun bareedaadhaa? No, it's ugly. Lakki, bushaawaadha. Is your room clean? Kutaan kee qulqulluudhaa? No, it's dirty. Lakki, xuraawaadha. Why is it dirty? Maaliif xuraawaa ta'e? Because I haven't had time to tidy up. Qulqulleessuudhaaf yeroo waan hin argatiniif. Is this task easy for you? Hojiin kun siif salphaadhaa? No, it's difficult. Lakki, ulfaataadha. Why is it difficult? Maalidhaaf ulfaataa ta'e? Because it's new to me. Anaaf haaraa waan ta'eefi. Do you like loud music? Muuziqaa sagalee guddaa qabu ni jaalattaa? No, I prefer quiet music. Lakki, muuziqaa sagalee xinnaa qabuun filadha. Why do you prefer quiet music? Maaliif muuziqaa sagalee xinnaa qabu filatta? Because it helps me relax and concentrate. Akkan bashannanuu fi xiyyeeffannoo akkan kennu waan na gargaaruufi. Do you have an old phone? Bilbila turaa ni qabdaa? No, I have a new phone. Lakki, bilbila haarawaan qaba. Why do you have a new phone? Maaliif bilbila haarawaa qabaatte? Because my old one stopped working. Inni duraa hojjechuu waan dhaabeef. Are you tall? Ati dheeraadhaa? No, I'm short. Lakki, ani gabaabaadha. Why are you short? Maalidhaaf gabaabaa taate? I guess it's genetic. Natti fakkaataa uumama. Are your parents young? Warri kee dargaggeeyyiidhaa? No, they're pretty old. Lakki, baay'ee dulloomaniiru. Why are they old? Maalidhaaf isaan dullooman? Because they have lived many years. Sababni isaa waggoota baay'ee waan jiraataniifi. Viidiyoolee akkanaa fayyadoo ta'an argachuudhaaf like, share akkasumas immoo yaada keessan kooment irratti barreessuudhaan nu cinaa dhaabbachuu keessan akka hin irraanfanne.